السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام أركفون إذا تمتو تفيك بجامتو تمتو رمو جرى جرت بكم سنجر تنتي نجا فيك بجان كنا سنبر أجراتو شهر اللي مشى تكشو بريدو إيك أبد اسمي فجرة مشى تكون أجرو مشى تراتيك أبدو يوتيوب كير أرجعتني مشى نبتو مشى أورجينال مشى تراتيك أبو جشورا نموني برالي مشى كنا مشى أورجينال كنا نموني بتشوف بربادة لا كوس بلاكي دوا سجل تبغى ميلما دوا ديكدا مشان كود أساقل الرت تليجرام تي إيموتي واتسابين كان ما وجدتها هيلو نانجشون إيران فتنا إسابراتي naannawa kam jiraata eessa jiraata woni naan jettaa turtan ani kan jiraadhu Shaashamannedha garuu iyyuu naannawa kamuu barbaadanii yoo jettan isiniif geessa jechuudha meeshaa qulqullina qabu haala gaarii ta'een xiraatiidhaan bitee jechuudha haala amansiisaa ta'een bitee boota isin barbaadanitti yaaga boota naannawa isin barbaadanii jechuudha isinii geessaa kabajaadhaan meeshaan kennarraa immoo akkana fakkaata jalqaba irratti gatii isaatii fi meeshaa akkamii akka ta'e jalqaba irraa xumuraa isin argisiisaa isin ammoo na hordofaa isiniin jedha jalqaba irraa kan isin mul'isu eelee biddeenaati eeleen biddeenaa akkanuma jira jechuudha akkuma isin argitan kana meeshaan kenna baay'ee orjinaali qaadhallee baay'ee xiraati qaballee gatii isaallee birii takkallee wanti ani isin irra dabaladhu hin jiru gatii gabaatiin isin hima jechuudha burreen isaa kana ta'uu qaba jechuudha ka qalamii callisanii irra diban sun inni sun hin fayyadu isa kana isin ta'uu qaba jechuudha maaliif wal caala jechuudha inni kun argaa jirtanii kanaaf ka sibiilaa qorqoorroon sun tokko miti jechuudha eeleen akkana fakkaatti garaan keessa isillee kinoo baakkooni qaba jechuudha eelee kana namni hunduu jaalata irruma deebi'ee bibbitataa jira kinoo baakkooni qaba baaldii guddaa barbaadeetu keessa gala jechuudha gabanni isaallee gamada orjinaalidha inni kunillee sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha inni kun orjinaalidha jechuudha maxxafaa fi maabraan isaa kuni akkasitti meeshaa orjinaalii meeshaa nutsuu ta'e jechuudha akka isin bite gatiin isiillee birrii kuma torba fi dhibba shan jechuudha gatiin isiillee birrii kuma torba fi dhibba shanii saantibii takka osoo isin irratti wajjin dabalatin jechuudha wanti isin beekuu qabdanii eeleen zin jedhanii gabaarraa bitanii fi ajajaa garagara maaliidhaaf hojjettanii guyyaa tokko inshaallaa viidiyoo isaa waraabee isin mul'isa garaa isaa kana keessa jechuudha argitanii garaa isaa kana keessa jechuudha fakkeenyaaf osoo eeleen kun hin galiin dura jechuudha jala eelee kana keessa maaltu galaa tuuttaa gala jechuudha tuuttaa siisii kanniintu galaa tuuttaan sun yoo ajajaan ta'e daddarrabamee isin galaa yookaan ammoo xiqqeessanii haphisaniitumaan akka eelee hedduu wal gahuuf jecha akkasitti dalagagan jechuudha yoo ajajaan ta'e ammoo isa san furdisanii dambanyaa ofiitiif itti galchanii an akkas isin hojjechiisa gatiin isiillee homatekkaa waan takka osoo isin irratti hin dabalatin eenyu nurrayyuu ta'e hin dabaladhu birrii kuma torbaa fi dhibba shan jechuudha inni biraa ammoo rakabotiidha rakabotiin tun argaartanii rakabotii baay'ee bareedduu taatee fi xiraati qabdu jechuudha argaartanii akkana fakkaatti rakabotii bareedduu tan namoonni bitachuu barbaadan sufraa isii wajjin sufraan isii sufraa diimlaayitiiti sufraa barbaadan wajjin bitachuu dandeettanii gatiin isii birrii kuma lamaa fi dhibba shanii baay'ee xiraati qabdi jechuudha argaa jirtanii mandajaan isii kiloo kana mandajaan isii kinoo kana jechuudha mandajaan isii tana mandajattiillee baay'ee bareedduudha kinoo isin akkuma isin argaa jirtan kana kinooti mandajaan isii tana waa hiqaa sadii ofirraa qaba jechuudha inni kun ammoo saarviisiin isiillee tana jechuudha ka hixaan itti aarsanillee kana waa arfan kana jechuudha gatiin isaa birrii kuma lamaa fi dhibba lama jechuudha waan baay'ee hin gatiin isii kuma lamaa fi dhibba lama baay'ee orjinaalidha akkuma isin argitan kana inni biraa maashina juusiiti maashina juusii kan irra deddeebi'ee isin himee jira sirriitti eeggachuu qabdanii orjinaaliin jechuudha fakkeenyaaf gubbaan isaa kunillee gurraacha inni kunillee gurraacha jechuudha kun ammoo inni kuniyyuu gurraacha miti adii natsaadha jechuudha argitanii saachinii yoo ta'e gubbaan isaa kunillee gurraacha inni kunillee gurraacha sijjammar jalqabumaayyuu kaartoonii xiqqaa keessan galu jechuudha argitanii yoo orjinaalii ta'e kinoo as kana keessa kanatu jalaan gala malee amma kun addaan bahee kinoo argitanii saachiniidha saachinii yoo ta'e as keessallee kaartooniin biraa darrabamee hin galu maaltu galaa kaartoonii kana gala argitanii kanatu gala jechuudha yoo ammoo saachinii hin taane ammoo gosa biraa ta'e ammoo kaartoonii biraatti irraan darrabamee gala kunillee adiidha jechuudha argaartanii inni kunillee adiidha kunniin guutuun adiidha gatiin isaallee baay'ee garaagarummaa qaba gatiin isaallee baay'ee garaagarummaa qaba inni haga kuma sadii illee kuma sadii dhibba lamaallee hin argame jechuudha inni sunni sirri dhufee gadhaa warroonni bitattanii inni sun jookii tokko lammaffaan kinoo kana sadaffaan kinoo ka bunaa kana jechuudha argitanii kun wanti isaa muluu gurraacha jechuudha kanuma bitaa ani yuutuubii kee irratti argaartanii hagadhaa kanuma bitaa ture jechuudha kinoo argitanii kinoo kana kun keessaa baasaniini gatiin isaallee hin beektanii birrii kuma sadii fi dhibba torba jechuudha baay'ee orjinaalii ta'e argitanii inni kunillee homa takka isin jala hin qosaaqasu jechuudha siraamikii irrallee hokeettan inni kun akkuma maxabbaqaate jechuudha kan waa qabatu sanii baay'ee orjinaalii ta'e gamanni isaallee kinoo kana jechuudha gatiin isaallee birrii kuma sadii fi dhibba torba namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha inni biraallee ka bishaan ho'isu kinoo akkuma birataa ka bishaan ho'isu namoonni baay'een jaalatanii kanumaan ajajataa jiran jechuudha akkana fakkaata argitanii
kinoo akkana fakkaata namni hunduu jaalatee isuma kana ajajataa jira inni sun guddaadhaallee orjinaaliidhaallee isa kana bitadhaa isin jedha inni kun kajala garuu gatiin isaallee birrii 1,800 jechuudha argitanii gatiin isaallee birrii 1,800 namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isin jedha. Inni biraa masoobii daabbooti. Masoobii daabboo kana tana wajjin lammaffaa bitee jechuudha argaatanii tana wajjin gisee lama bitee harka lama bitee masoobii daabboo kana namni marti jaalatee jira argaa jirtanii akkuma isin argitan kana baay'ee orjinaalii kataatee jechuudha akkuma san irraa bitee namuma san irraa bitee jechuudha namuma dura irraa bitee lammaffaa bitee jechuudha gaafa duraa miccatti obboleettii teennaa bitee jira har'allee namuma san irraa bitee jechuudha akkana fakkaata meeshaan kun eessa deemaa jettan meeshaan kun hadaabbaa deema. Meeshaan kun hadaabbaa deema akkana fakkaata maashaallah baay'ee bareedadha gatiin isillee birrii 1,700 jechuudha ambirii takka isin bitan dabaladhu isiniin jedhee jira birrii 1,700 safee dilleen kana jechuudha safee dillee akkuma san jechuudha isima san kam akkasiin haabit naan jette 400 jechuudha lamaan isi 800 jechuudha akkana fakkaatti. Inni biraa ka baay'ee isin jaalatte jalqabayyuu jaalatte ka dhufte sababa eelee kanaatii fi masoobii biddeenaa kanaati jechuudha. Masoobiin biddeenaa kun baay'ee orjinaalidha. Inni kunillee gamalamee jirallee baay'ee bareedduudhallee orjinaalidhallee akkuma isin argitan kana jira kinoo argitanii baay'ee orjinaalii kataate jechuudha. Isin jaalattee dhufte argitanii masoobiin akkana fakkaata jechuudha. Argitanii namoonni biraallee namoonni bitachuu barbaadan anka isin bitu masoobii akkanaati jechuudha. Gatiin isii birrii 3,000 baay'ee bareedduu kataate argitanii. Guddoollee miti xiqqoollee miti jechuudha. Harka wanti isin beekuu qabdan naggaadee irraa isin bita waan ta'eef meeshaa harka tokko isin bita. Meeshaa harka tokko isin bita. Harki isaa kana barbaadan taanaan harki isaa osoo kanarraa hin jijjiiramin bitama jechuudha. Kabraa barbaadan taanaan kabraallee akkasuma jechuudha. Gatiin isii birrii 3,000. Inni biraa saanii faandishaati. Saanii faandishaa kanallee jaalatanii kana wajjin harka lama bita jechuudha. Akkuma isin argitan kana gatiin isii birrii 500 akkana fakkaatti jechuudha. Permuuzillee kinooti permuuzii kanallee namni jajjaalatee bitataa jira lamaan isaa walirratti akkana fakkaate jechuudha birrii 5,500 jechuudha. Birrii 5,000 bitaa ture 5,500 jechuudha akkana fakkaatti argaatanii akkuma isin argitan kana birrii 5,500 lamaan isi namoonni bitachuu barbaadan namoonni biraallee koottaa bitadhaa isin jedha meeshaan nu binnu meeshaa akkanaati meeshaa orjinaalidha meeshaa bareeddu meeshaa xiraatii qabdu kana bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kee irra deebi'ee isin kenna deebi'aatumaan bitadhaa isin jedha. Inni biraa ammoo distiidha. Distiin kun akka maxabashaati baay'ee jaalatamtuu taate argitanii kana wajjin harka lama bitaa jira jechuudha. Maajistikiidha. Distii maduraa san ta'e maajistikiidhaan jechuudha. Maxabashaa ta'e dhufee jira. Baay'ee bareedu jechuudha. Argitanii kinooti tun irra xiqqeeshuuti. Baay'ee furdoo taate jechuudha. Orjinaaliidhaallee baay'ee furdoo taate akkuma isin argitan kana kun ofiree sadii kun ammoo jiddu galeettidha jechuudha. Ta jidduu keessaati argitanii baay'ee furdoodha jechuudha. Kinooti. Lammaffaadha kinoo lammaffaan isiitu asirra jira. Inni kun ammoo ka sadaffaate argitanii orjinaalidha baay'ee orjinaalii kataate jechuudha. Gatiin isillee birrii 3,600 qofa jechuudha. Meeshaa orjinaalii ta'e meeshaa tokkoffaadha jechuudha. Distiin maajikiisis jammar akka orjinaalii taate isin guutuun keessanuyyuu hin beektanii. Inni kun ammoo akkaataa maxabashaatiin ta'eeti jechuudha ka dhufe. Inni kun tokkoffaa fi lammaffaa jira. Lammaffaan isaa jechuudha. Asiin boota kanaan keessa osseena jechuudha. Kun ammoo orjinaalidha akkanattuyyuu beekuu qabdan jechuudha. Inni ittiin beektan sanii sadarkaa lamaan jira jechuudha. Akkana fakkaata gatiin isii 3,600 meeshaan kennadha akkana fakkaata meeshaa babbareedaa kana yoo jaallattan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaati. Yeroo hoon jaalannellee wanta as keessatti qirreetaa yoo qabaatan koomentii irratti naa barreessaa meeshaan kennadha akkana fakkaata. Lakkoofsa bilbilaa kee irra deebiisanii kenna duwwaa 972 duwwaa 25 irratti heeloo jechuun nu argachuu dandeettanii horaa bulaa.